dhalli namaa milkaa'inatti dhiyaachuuf joobirarraa waan baratu qaba. Akkaataa jireenya joobiraa jireenya dhala namaa mul'ata qaban waliin waan wal fakkeessu hedduutu jira. Ati waa'ee joobiraa baay'ee dhageessee beektaa? Joobirri seenaa ajaa'ibsiisaa baay'ee qaba. Kanneen keessaa amaloota 6 waliin ilaalla. Tokkoffaa, joobirri kophaa isaa ol keensa baay'ee ol ka'aa irratti balali'uu danda'a. Joobirri simbirroota xixiqqoo kan akka Spaaroos yookaan gosa biroo kamiyyuu waliin hin balali'u. Kophaasaa fi ol keensa baay'ee dheeraa ta'e irratti kan balali'uudha. Kun ammoo kan nu hubachiisu namoota sammuu dhiphoo qaban irraa fagaachuu akka qabnuu fi yaa filachuudha. Namni dhaabbata inni qabateen beekama. Yeroo hunda mo'attoota waliin ta'e bakka si madaaluttis argami. Amalli joobiraa inni lammaffaa, joobirri mul'ata guddaa fi sirrii ta'e qabaachuudhaan beekama. Dandeettii ijaan arguu guddaa kan qabu, waan samiirraa hanga kiiloomeetira 5 fagaatu irratti xiyyeeffachuu kan danda'uudha. Kallattii cufamee waan qabaniif adeemsa irratti xiyyeeffatu. Kun wanta nu hubachiisu keessaa yeroo hunda jireenya keessatti xiyyeeffannoo ifa ta'ee fi mul'ata itti kaayyeeffattu qabaachuu akka qabduudha. Jireenyi gufuu hedduu qabdi. Ergama kee irraa immoo abdiin kutin kan jedhu irraa baranna. Sadaffaan, joobirri lafee haaraa fi